sababa koronaatiin warra jaalalli isaan qorateetu kana jedha. Ija duraa sidamani natti gulgulooyte jiruuni akka yeroot akka nu baasee malee isee biraan deemu faayatu magallee. Shukrii Jamaal akka ija duraan hin dhabneef silaa ani karaan qabu. Kanaafu kan baranaa malli maalii jette Aliimaan. Jaamboo keenya ati hoo maal jetta? Aadamii keenya garuu immoo yeroo kana darbuuf maaltu barbaachisaa jetta? Gamni obsaani karandiga taliga kireenya tiisoo guddoo qaba nama obsa qabu tulaateetti daktaba. Haacaaluu jechuu kooti. Koronaadhaan maal jettaan? Sin barbaadu. Eenyutu isa barbaada jetteeti. Kanumaaf bishaaniif saamunaadhaan ishee godhaarra. Garuume hin godhiniiti. Saamunaa fi bishaan nu ifachiistanii jedhaniitu baqachuuf utuu ka'anii hoo Haacaaluu maal jetta? Maaloo kootu anaaf jedhi kootu si malee jireenyaa dacheenyaa mijooyti. Silaa namni keenya koronaan waan addunyaarraan gahaa jiru otuma ilaaluu sobaa dhibee wayiituu hin jiru jedha. Taadde yeroon koronaa ofirraa ittisnu yoo mire? Eeyyen yeroon isaa amma dhiqachuu qofaa miti. Yeroo ofii manatti dabarsuunis maloota koronaa ofirraa ittisnu keessaati. Garuu mana ooluudhaan waan qoonqoof ta'u kan dhabanes ni jiruuti. Gabii eda'oo maal nuun jetta? Kana hundaa yoo hojiirra oolchine koronaa balleessuuf waan milkoofnu see taa'u sumaayyuu. Kanaafuu waltaanee koronaa biyya keenyaa haa balleessinuu jenna.